Oduu amma nu ga'ee qabna. Namoonni baay'inaan 700 ta'an ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos kabajaa turan qoricha nyaachifamuun dhaga'ame. Namoonni qoricha kana nyaachifaman biyya kamitti argamu? Amma immoo fayyummaan isaanii maal irratti argama? Qoricha kanas kan nyaachise eenyu? Odeeffannoo bal'aa qopheeffanneerra. Qophii keenya kanaan isin biraan geenya. Oduu ajaa'ibsiisaa dhaga'ameen dubartiin gadameessa lama qabduu argamte. Dubartiin gadameessa lama qabdii jedhamte kun argamuu qofaa utuu hin taane guyyaa lama keessatti ijoollee lamas da'uun ishee dhaga'ameera. Taatee ajaa'ibsiisaa kanas bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Faarfattuu Asteer Kabbabaa ergaa addaa fuula Feesbuukii ishee irratti maxxansite. Faarfattuu albamiiwwan hedduun nu eebbisaa turte Asteer Kabbabaa waggaa muraasa asitti tajaajila isheetti deebitee ammas amantoota tajaajilaa jiraachuun ishee ni yaadatama. Marree tibbanas ergaa addaa tokko fuula Feesbuukii ishee irratti maxxansitee jirti. Ergaan isheen maxxansite maali? Qophii keenyaan kan isin biraan geenyu ni ta'a. Teknooloojiin guddachuun akkuma faayidaa qabu miidhaan isaas akkasuma dabalaa deemaa jira. Amma wayita kutaa qaama dhiqannaa seennuu fi mana fincaanii seennu wayita uffatas baafannu yaaddoon nutti namaa jira. Kunis icciitii qullaa namaa utuu hin beekin meeshaan nama waraabu gabaa irratti dhiyaachuu isaatiinidha. Teknooloojiin waan baay'ee yaaddessaa fi naasisaa ta'e kan laphee nama hundumaatti sodaa naqee gabaatti dhiyaatee jira. Teknooloojichi maalidha? Maaliif laphee namootaatti sodaa naqee yoom gabaa irratti dhiyaate? Qophii keenya irraatiin isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenyaarraa oduu ajaa'ibsiisaa arganneen jalqabna. Oduu ajaa'ibsiisaa dhaga'ameen dubartiin gadameessa lama qabduu argamte. Dubartiin gadameessa lama qabdi jedhamte kun argamuu qofaa utuu hin taane guyyaa lama keessatti ijoollee lamas da'uun ishee dhaga'amee jira. Taatee ajaa'ibsiisaadhas jedhameera. Miidiyaaleen addunyaa odeeffannoo kana wayita gabaasanitti waan baay'ee hin baratamnedhas jedhanii jiru. Taateen akka kanaa kan uumamu namoota miiliyoona tokko keessaa dubartii tokko irratti qofaa akka uumamu qorattoonni dubbataa jiru. Dubartiin Ameerikaa gadameessa lama qabdu garaagarummaa guyyaa lamaa keessatti ijoollee lama da'uun ishees dhaga'amee jira. Dubartiin kun daa'imman kana lamaan da'uudhaaf sa'aatii 20f ciniinsuu keessa akka turtes ibsamee jira. Dubartiin gadameessa lama qabdii jedhamte kun maqaan ishee Kelsey Haker kan jedhamtu yommuu ta'u umuriin ishee waggaa 32dha. Yuunivarsiitii Alabaamaa hospitaala Birmingham keessatti mucaa durbaa tokko kibxataa ishee lammaffaa ammoo gaafa roobii deesses jedhameera. Daa'imman ajaa'ibaa kibxataa fi roobii gadameessaa qabdu lamaan keessaa
argatte. Dubartiin kun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo beeksiftus aadde Keelsee Haaker hakimoota ishee deessisan ajaa'iba jechuudhaan jajjee jirti. Aadde Keelsee akka jettetti maatiin amma ayyaana gammachuun dabarsuuf manatti deebi'aniirus jettee jirti. Guyyaa da'umsa ishee kanaa ayyaana gannaa yookaan dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa akka oolus dubbattee jirti. Bara 2019tti haakimni tokko Baangilaadesh irraa BBC'tti akka himanitti dubartiin tokko ijoollee lakkuu da'uu ishee ibsaniiru. Dubartiin sun daa'ima jalqabaa otoo hin ga'iin kan deesse yoo ta'u, ji'a tokko booda ammoo gadameessa lammataa keessaa daa'imni inni kan biraan akka dhalate ibsanii jiru. Aadde Keelsee yeroo umuriin ishee waggaa 17 jiru ture gadameessa lama akka qabdu kan itti himame. Akka yuunivarsiitichi jedhutti gadameessa lama qabaachuu fi lamaan isaan ulfaa'uun baay'ee argamee kan hin beeknedhas jedhamee jira. Itti dabaluudhaanis akka odeeffannoon bahee agarsiisutti dubartoota miiliyoona tokko keessaa dubartiin tokko taateen akkanaa akka ishee mudatus ibsanii jiru. Aadde Keelsee kanaan dura ulfa 3 fayyaalessaa godhattee turte. Yeroo kana ammoo hanga qorannoo altiraasaawundiin gadameessa lammaffaatiinis ulfooftee bartutti gadameessa tokko qofaanan ulfaa'e jettee amantii turte. Dabalataan hafuura dheeraan baafadhee nuti amanuuyyuu hin dandeenye jechuun guyyaa barte sana yaadatti. Aadde Keelsee fuula Instaagiraamii isheetiin imala hin baramne kana keessa darbitee akka ulfooftee fi daa'imman akka argatte himtee jirti. Odeessa keenya lammataatiin namoonni baay'inaan 700 ta'an ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos kabajaa turan qoricha nyaachifamuun dhaga'ame. Biyya Faransaay magaalaa Naantiisitti hojjetoonni xiyyaara guddicha addunyaa Airbus ayyaana gannaa ayyaaneffataa turan erga ayyaanicha kabajatanii booda fayyaan isaanii jeeqamuun teessisuun dhaga'ame. Kanaanis dhaabbatichi namoota saganticharra turan summaa'uu nyaataatiin miidhamuun isaanii akka hin oolle ibsee jira. Hojjetoonni dhaabbata xiyyaara oomishuu Airbus jedhamu 700 ta'an ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos waliin erga kabajatanii gara mana isaaniitti galanii booda dhukkubsachuun isaanii ibsameera. Ergasiis hojjetoonni 700 ta'an kun albaasaa fi teessisaa akkasumas hoqqisiisaa akka ture kan ibsame yommuu ta'u, dhaabbatichi summaa'uu nyaataa ta'uu mala garuu qulqulleeffachuuf ammas qorachaa jirra jedhee jira. Hojjetoonni kunniin sababa dhukkuba kanaan guyyaa 2 hojii irraa hafuun isaanii kan ibsame yommuu ta'u, hoqqisiisaa fi albaasaa akka ture simaniiru. Sagantaa dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos Faransaayitti bifa ho'aan kabajame kanaan namoonni 700 chiizii aannan re'eetiin hojjetame akka sooratan ibsamee jira. Dhaabbanni xiyyaaraa guddichi Airbus oomishu kun biyyoota Awurooppaa 5 kan ijaarame yommuu ta'u, biyyoota hedduu keessatti dameewwan isaa banachuudhaan hojjetoota 150 ol qabaachuun isaa beekamee jira. Odeessuma walitti dhiyaatuun ayyaana gannaa yookaan dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos magaalaa Yesusitti dhalate Beetlehemitti bifa qabbanaa'een kabajamuun isaa ibsameera. Kunis wal waraansa Israa'elii fi Gaazaarraa kan ka'e ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos magaalaa Beetlehem keessatti wayita kabajametti baay'oliin shaamaa ibsachuun lammiilee Gaazaa ajjeefamaniif yaadannoo taasisuun isaanii ibsameera. Kantiibaan magaalaa Beetlehem kabajni ayyaanichaa shaamaa ibsuun geggeeffame kun ergaa keenya uummata addunyaa biraan akka gaannuuf baay'ee nu gargaareera jedhanii jiru. Gara odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu faarfattuu Asteer Kabbabaa ergaa addaa fuula Feesbuukii isheerraan maxxansitee jirti. Faarfattuun faarfannaa ishee hedduudhaan nu eebbisaa turte Asteer waggaa muraasaasitti tajaajila isheetti deebitee ammas amantoota tajaajilaa jiraachuun ishee ifaadha. Maarree ergaa karaa Feesbuukii isheetiin maxxansiteen akkas jettee jirti.
Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphatee isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera ergaa jedhu tokkoffaa Phexros boqonnaa 4:1 irra jiru maxxansitee jirti. Faarfattuu Asteer nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi namoota biratti kabajaaf jaallatamummaa qabdu tajaajilaafis nama gatii gurguddaa baasaa turteera. Waaqayyo baraaf jireenya ishee haa eebbisu jenna. Gara odeessa keenyaa xumuraatti yeroo darbinu teekinooloojiin guddachuun yookaan ammayyoomuun akkuma faayidaa qabu miidhaan isaas akkasuma dabalaa deema. Amma wayita kutaa qaama dhiqannaa seennuu fi mana fincaanii seennu wayita uffatas jijjiirannu yookaan baafannu yaaddoon nutti nammaa jira jedhu. Kunis icciitii qullaa namaa utuu hin beekiin meeshaan nama waraabuu gabaarratti dhiyaachuu isaatiinidha. Teekinooloojiin baay'ee yaaddessaa fi naasisaa ta'e kan laphee nama hundumaatti sodaa naqee gabaatirratti dhiyaateera. Teekinooloojichi maalidha kan jedhuuf kaameraa ijaan mul'achuuf nama rakkisu mana qaama dhiqannaa fi iddoo namni uffatatti jijjiiratutti fannifamudha gabaarraa kan oole. Uummanni addunyaas ergasii sodaa keessa jira. Dhiyeenya kana namoonni hedduun suuraa fi viidiyoo qullaa isaanii agarsiisu gadhiifamaa jiraachuu isaa ilaalchiseen gaheen teekinooloojiin taatee kana keessatti qabu olaanaa ta'uun isaa beekamaadha. Akkuma kaameraawwan yakka dhoksaatti dalagaman waraabanii ka'an waan gaarii hin taane waraabuu keessattis gahee olaanaa akka taphatu ibsamaa jira. Kaameraawwan basaasaa bifa hokkoo uffata irratti fannifataniin fakkaataniin kan hojjetame kun gabaa guddicha addunyaa Amazon irratti gurgurtaaf dhiyaateera. Kaameraawwan kunneen falmisiisoo ta'uu irra darbee mirga icciitii dhuunfaa namaa cabsuun kaampaanii gabaaf dhiyeessee kanarratti himannis banamee jira. Kaameraan bifa fanniftuu uffataatiin hojjetame kun tarree meeshaalee gurgurtaa Amazon keessa kan galanii fi BBC'n arge kun kutaa qaama itti dhiqatan keessatti kan uffata itti fannifatan waliin baay'ee akka wal fakkaatu simamee jira. Dubartiin fannistuu uffataa dhiyeenyaa Amazon irraa bitameen heeyyama kiyya malee kutaa qaama itti dhiqatan keessatti viidiyoon koo waraabameera jechuun himannaa dhiyeessuu hordofee abbaan seeraa Ameerikaa tokko himanni kaampaanichaa irratti akka itti fufee geggeeffamus murtee dabarseera. Meeshaalee akka kanaa gochaa hin malleef oolchuun seerota British kan cabsu ta'uu ogeessi dhimmoota mirgoota dhuunfaa waliin wal qabatan irratti hojjetan tokko dubbatanii jiru. Amazon dhimmicha irratti yaada kennuurraa of qusatus himannaan mana murtiif garuu deebii gabaabaa kennee jira. Ameerikaatti Amazoniin kan himannaa irratti bante barattuu biyya alaati. Mana jireenyaa Virgiiniyaa lixaa keessatti argamu keessaa wayita jiraataa turtetti kaameraa tokko uffata irratti fannifamuu fakkeessuun hojjetame kan kutaa qaama itti dhiqatan keessa ture tokkoon dhoksaadhaan viidiyoon ishee akka waraabamee dubbattee jirti dubartiin kun. Kaameraa fanniftuu uffataa fakkaatu kun Amazon irraa kan bitame ta'us ibsitee jirti. Abbaan kaamerichaas himanni irratti banamee jira. Kaameraa bifa fanniftuu uffataatiin hojjetame kanaan alatti sa'aatii akka nama dammaqsaniif hojjetaman Amazon gabaaf dhiyeessee ture keessaa kaameraan dhokfamanis jiru jedhamee jira.
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.